Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Hagayya soddoma bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessisna. Itti aansuun qophii addaa bara duuti Oromoof dhiyaannaa guyyuu ta'e isin keessummeessaa kan isiniif dhiyeessu an Irbuu Sabaati. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisaa. Beektoti Oromoo hedduun hiriira yeroo darbe irratti ukkaanfaman bakki bu'an hin beekamu. Godina Arsii Mara keessatti fincilli xumura gabrummaa akkuma diina rifaasisetti itti fufe. Mootummaan wayyaanee raafama guddaa keessa seentee hojjettootas ijaaruun uummata saamsisuu eegalte jedhu qeerroon godina Wallagga Bahaa. Godina Harargee Bahaa aanaa Dadar keessattis fincilli xumura gabrummaa itti fufeen mootummaa abbaa irree wayyaaneef basaasaa kan turanii fi dhiiga ilmaan Oromoo hedduminaan dhangalaasisaa kan turan qeerroon naannichaan saaxilaman. Babal'ina oduuf jaallee jiitu gada. Beektoti Oromoo hedduun hiriira yeroo darbe irratti ukkaanfaman bakki bu'an hin beekamu. Ilmaan Oromoo jumlaan ukkaanfaman warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa marsaa 8ffaaf utuu walirraa hin citin gaggeeffamaa jiru walqabatee torbanoota darban warraaqsa magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffameen ilmaan Oromoo qaroo hawaasaa ta'an 3,500 olitti lakkaa'aman magaalaa Finfinnee qofa keessaa ukkaanfamuun gara dabarfamuun mooraa leenjii waraanaa Awaash Arbaa jedhamuu fi bakkoota garaagaraa hin beekamnetti ukkaanfamuun hidhaman keessaa Injiinar Gammachuu Hirphaasaa Oromummaa isaa yakkamee kan ukkaanfame barsiisaa Oliyaa Dirphaasaa barsiisaa afaan Ingiliffaa godina Kaaba Lixa Shaggar kan ture Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota peedagoojii osoo hordofaa jiruu qabamee dhabame. Dargaggoo Guutuu Abarraa kan jedhamu naannoon dhalootaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbiitti magaalaa Finfinneetti warshaa kophee Chaayinaa hojjetee kan jiraatu. Ogeessa fayyaa mootummaa Cimdeessaa godina Lixa Shaggar aanaa Midaaqanyii bakka hojii aanaa Dandii buufata fayyaa Daanii Saarraa agaaziin qabamee sanqalleetti hidhamee kan jiruu fi kanneen biroo hedduun balleessaa tokko malee Oromummaa isaanii yakkamanii dararamaa jiran keessatti argamu. Uummanni Oromoo ilmaan isaa hidhaman hiiksifachuu fi kanneen wareegaman gumaa baafachuu bilisummaa isaa gonfachuuf qabsoo isaa roga hundaan jabeeffachuun mootummaa wayyaanee hudhee qabuun qabsoo warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa bakka hundatti jabaachuu akka qabus qeerroon biyya keessaa waliif dhaamaniiru jedha gabaasaan keenya sagalee qeerroo. Oduu biraan Godina Arsii aanaa Seeruu magaalaa Elellee keessatti basaastuu fi hojjetaa waajjira nageenyaa magaalaa Elellee keessatti uummata hiraarsaa kan ture nama maqaan isaa Turaa Jamaal Hasanoo jedhamu mootummaa nama nyaataa abbaa irree wayyaaneetti ilmaan Oromoo dabarsee kennuun dhiiga qulqulluu dhangalaasisaa fi foon ilmaan Oromoo nyaataa kan ture hojii diinummaa kanarraa akka deebi'uuf yeroo meeqa gorsii fi akeekkachiifnitti kennamus waan didee itti fufeef humna hin beekamneen aanaa Seeruu keessatti tarkaanfii irratti fudhatameen hospitaala Asallaatti mootummaa wayyaaneen osoo yaalamaa jiru dhiigni ilmaan Oromoo iyyatee lubbuun namticha gantuu Turaa Jamaal jedhamu keessaa bahuun dhaga'ame. Aanaa Didar naannawa magaalaa Qobboo Araddaa Leelee Quufaa ganda Umar Adaam keessatti wayyaaneen cidha dargaggoo Anwaar Muummee irratti dhiichisnaan mootummaa arrabsitan jechuun basaastonni isaanii maanaajara Araddaa kan Tamaam jedhamuu fi abbaa gandaa Abdii Umar Yusuf kan jedhamuun waraanni Qobboo irratti dhufee halkan sa'a 3 irratti namoota kaan cafaqanii reebanii darara guddaa irraan gahanii kaawwan hafan immoo hidhaa galchan. Caalaa Bashaadaa, Aanaa Muhammad, Fiinxaa Baasa'ammee, Faaraan Muummee, Faaraan Abdallaa abbootiidhaanis namni hundinuu ijoollee qabdan hunda qabdanii nu bira fidanii akka baay'ina ijoollee keessaniitiin maallaqa isin kaffalchiisna jechuun doorsisaa akka jiranis qeerroon naannichaa sagalee qeerroof hime. Hidhaa fi ajjechaan qabsoo xumura gabrummaa Oromoo itti cimsa malee of duuba hin deebisu. Gaafa guyyaa hiriira guddichaa guutuu Oromiyaatti taasifame hagayya 6 bara 2016 irraa eegalee wayyaanee fi bor hin beekneen ergamtoonni ishii guutuu Oromiyaa keessatti sabboontota ilmaan Oromoo adamsuun akkuma itti fufeetti jira. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa aanaa Dadar Araddaa Burqaa Gabaa ganda Wacaalee keessatti dargaggootaa fi sabboontonni ilmaan Oromoo guutummaan guutuutti manaa fi maatii isaaniirraa gargar bahanii bosonatti galanii jiran. Kuni waan qabsoo dhiiftanii manaa maal gootan jedhan fakkaata jedha gabaasaan keenya sagalee qeerroo.
Dargaggoota qabsoof muratan kana sodaachuun bulchiinsi aanaa Dadar uummata hiraarsaa jira. Waraanni baay'inaan aanaarra bu'anii halkan jiraatota ganda Wacaalee guutuu hirriba dhorkuun ijoollee keessan fidaa jechuun bosona keessa oofaa bulan. Ijoollee kana to'achuu dadhabnaan haadhaa fi abbaa isaanii ijoollee haga tokko waliin hidhanii hiriirsaa akka jiranis barame. Jaleewwan wayyaanee naasuu tokko malee waraana agaazii waliin ta'uun uummata Oromoo nagaa mirga isaa falmatu kana garaa isaaniif jedhanii hiraarsaa jiran. Abdii Ahmad Muummee ajajaa waraana aanaa Dadar, Nugusee Wadaajoo itti aanaa bulchaa aanichaa, Muweedin Abdii Abdallaa Faaraa hidhataa gandaa, Faaxuun Muummee Callaa hidhattuu gandaa kanneen jedhaman keessatti argamu. Qeerroon naannichaa waliin ta'uun wal mari'achuun akeekkachiisa sadhumaatti kennaniiru jedha gabaasaan keenya bakkichaa. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Dadar Araddaa Odaa Qabbannaa iddoo jedhamutti kaabintichi Haqil jedhamuu fi obbo Binee kan jedhaman qeerroo gandatti humna waraana wayyaanee Agaazii jedhamuun beekamu itti geessuun nama baay'ee ajjeesisaa, hiisisaa akkasumas guursisaa waan jiraniif jarreen kun yeroo gabaabaa kana keessatti hojii diinummaa isaanii kanarraa hin deebi'an taanaan kan eenyu ajjeesanii kan isaanii waliin akka jiraatan ni argina jedhu qeerroon naannichaa hadheeffatanii. Dhumarratti mootummaan wayyaanee raafama keessaa hin baane keessa seente. Mootummaan afaan qawweetiin biyyattii bulchuuf haloolamu aangoo farkaa baasuu sodaaf bolola'aa akka jiru bakkeewwan hedduutti dhiphina hamaa jala-jaleessa kan taate OPDO seensisaa jira. Haaluma kanaan Wallagga Bahaa Waamaa Hagalootti milishoota gandaaf leenjii kennuun akka gara laafina tokko malee lubbuu ilmaan Oromoo ajjeesaniif gorsa walitti fufiinsaa laachaa jiraachuun saaxilame. Namoonni leenjii kana leenji'aa jiran akka doorsifamaa jiranii fi ajjeesuu baannaan ofii keessan duutu jedhama akka jiranis irra gahame. Namoonni leenjii kana fudhachaa jiranis guyyaatti qarshii 90 akka isaaniif kaffalamus ni dubbatu. Humni milishaa leenjii kana fudhachaa jiru kunis ajaja gooftolii isaatiin uummata nagaa karaa isaarra deemu reebuu eegalanis jedhu qeerroon naannichaa. Gama biraan mootummaan abbaa irree wayyaanee Wallagga Bahaa Waamaa Hagaloo Qassootti hattoota ijaaruun jiraattota saamsisaa akka jiran irra gahame. Hattoota ijaaran kanaan akka uummanni qaama isaa kan ta'e adda bilisummaa Oromoo balaaleffatuuf hurriiqachaa kan jiran ta'uu illee humni ittisa uummata naannichaa yaaddoo guddaa keessa galchee jira jedha gabaasaan keenya sagalee qeerroo bakkichaa. Oduu amma nu gaheen godina Arsii aanaa Loodee Heexusaa magaalaa Abaadir keessatti waraana wayyaaneetiin dargaggoo Muhammad Abdurooshaa fi wareegamuun himame. Dargaggoon kun magaalaa Tayyaawolee keessatti halkan sa'aatii 4 irratti dhukaasa waraanni itti banee lubbuun darbuun guyyaa kaleessaa sirni awwaalchi isaa sa'aatii waaree irratti gaggeeffameera. Sababa du'a dargaggoo kanaatiin bakka awwaalchaatti namoonni hojii mootummaa hojjetaniif uummanni walitti bu'uunis himamee jira. Uummata nama nyaataa kana wajjin nyaataa kan nu laattan jechuun yeroo dargaggoonni qeerroon bakkichaa dheekkamsaan itti dubbatanitti jaarsoliin naannichaas hedduu aaruu fi mufachuu isaanii irraa kan ka'e ergaa of eeggannoo bifa mammaakaatiin dabarsanii fi jiru jedheera gabaasaan keenya qeerroo bakkichaa. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf jenne kanuma qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Albeen lafee qoramtee Ratu jitte kalleen caf guddisanii jaldee sabaqatte uftullee lamantaatu borullee namantaatu yaa nama lammiin taane alagaaf kuloo galtee seenaa saba keenyaatti safuu ekeraan saba kanaa safuu baraan si maakaraa. Manjada lammiin gaafa dhaloonni waadaa gatu manjada qomoon gaafa gadi galoon naadatu lakkilmi dhiiraa waadaan gatu sangoota dhalchees waan saalfatu lakki dabeessee rakkoon furu bonni murteedhaaf xiqqoon turu bonni murteedhaaf xiqqoon turu
bakatti lammii miti jartuun hin alatiin seenii lolii dadhabduun bakatti lammii miti jartuun hin alatiin naara dhiige jabeessi manjene geessi roomteessi naara dhiige jabeessi manjene geessi roomteessi somni malin nagada yalammi kotiyada jenne kuno rabbi jenne kuno gudate koni loftu turi senan kun loftu akadi gani nyatu jenne kuno rabbi jenne kuno jenne kuno jenne kuno jenne kuno rabbi jenne kuno manjara lammi gaafa dhaloonni waadaa gatu manjara koma gaafa gadi galoon aadatu lakkilmi dhiiraa waadaan gatu sangoota dhalchees waan saalfatu lakki dabeessi rakkoon furu Bonni murteedhaaf xiqqoon jiru Bonni murteedhaaf xiqqoon jiru Seenii lolii dadhabduun bakatti lammii miti jartuun hin alatiin Seenii lolii dadhabduun bakatti lammii miti jartuun hin alatiin Naara dhiige jabeessi manjene geessi roomteessi Naara dhiige jabeessi manjene geessi roomteessi Adungu ya siditi dote bana siditi lakin basini titi jenne kulo rabbi jenne kulo kanani senan tatu silatani sinatu lakki didi yaratu jenne kulo rabbi jenne kulo jenne kulo jenne kulo jenne kulo rabbi jenne kulo manjara lammi gaafa dhaloonni waadaa gatu manjara koma gaafa gadi galoon aadatu lakkilmi dhiiraa waadaan gatu sangoota dhalchees waan saalfatu lakki dabeessi rakkoon furu bonni murteedhaaf xiqqoon jiru bonni murteedhaaf xiqqoon jiru seenii lolii dadhabduun bakatti lammii miti jartuun hin alatiin seenii lolii dadhabduun bakatti lammii miti jartuun hin alatiin naara dhiige jabeessi manjene geessi roomteessi bara duuti Oromoof iyyannaa guyyuu ta'e. Ijoolleen biyya keenyaa yeroo hundaa boonsituu sabaatii yeroo hundaa boonsituu sabaatii namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Kunoo erga fincilli diddaa gabrummaa inni otoo walirraa hin citiin ji'oota 9 guutuu lakkoofsifate kun amma caalaayyuu jabaatee itti fufee jira. Fincilli bara kanaa kun gaafa 11, gaafa 12, gaafa 15 magaalaa Oromiyaa waltajjii garaa garaa keessatti argamu ginciirraa ka'uun Oromiyaa guutuu dhuunfatee mul'ata. Fincilli kun kaaba, kibba, baha lixa, mandarootaa fi magaalaawwan biraa kutuun gandeen Oromiyaa cufa waliin ga'ee argama. Fincilli seenaa qabeessichi kun dhaloota qabeettiin yoo jalqabamellee
amma dargaggeeyyii fi shamarran ijoolleef manguddoolee dhiira dubartii qotee bulaaf hojjetaa bulaa barataaf barattuu akkasumas barsiisaaf barsiistuu sheekiif qeesii abboota gadaa fi ayyaantuwwan hundaa nagaan hiriirsisee ammas garuma fuulduraatti tarkaanfachaa jira. Uummanni Oromoo guddichi abbaan nagaan ka'ee warra nagaa booressuun kumaatamaan galaafatamee argama. Barana dhiigni Oromoo akka galaanaatti gad lola'ee lafeen Oromoo akka qoraanitti urrifamee jira. Kun murtiin Oromoo akka mirgaa fi haqa isaa uumaan qabuuf wal ta'uun tarkaanfachuu taasise malee waan tokkollee isa duubatti hin deebine. Barana Oromoon waan sodaa jedhamu boolla qotee awwaaluun bilisummaa fi walabummaa ofiitiif garuma fuulduraatti tarkaanfachaa jira. Baatiiwwan 9 darban kanneen keessaa wanneen suukanneessaa ginni bittaa Tigraay kan wayyaanee jedhamu uummata Oromoo irratti garaa jabeessummaa fi bineensummaan raawwatee kan lakkaawamee dhumu miti. Barana uummata Oromoo fi uummattoota biyyoota alaarraa dureewwan wayyaanee fi loltuuwwan isaanii kunneen namoota moo bineeyyiidha jechuun akka qotee wal qabatan taasise. Warri wayyaanee yaada akkanaa kanatti nama geessan jechaadha. Oromoonnii fi namoonni biroo otoo waan akkanaa wal gaafachaa jiran kunoo hiriira Oromiyaa guutuu keessatti gaafa hagayyachaa bara 2016 fiixaan ba'ee oolee jira. Hiriirri seenaa qabeessicha kana magaalaawwan Oromiyaa 200 ol keessatti adeemsifame. Kanarratti namoota kitila yookaan miliyoona 3 olitu hirmaate. Hiriirri kun magaalaa guddoowwan kanneen akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Adaamaa fi Jimma fa'aarraa amma magaalaawwan xiqqoolee kanneen akka Awwadaay, Dheeraa, Caancoo fi Moyyaalee fa'aa kan hammate ture. Oromoon akkanatti dursee otoo walirraa hin citiin baatiiwwan 9 guutuu fincila itti aanses gaaf tokkicha magaalaawwan 200 keessatti ol ka'a jedhee namni yaade tokkollee hin jiru. Amma karaan Oromiyaa keenya guyyaa bilisummaa fi walabummaatti dhiyaattee jirti jechuu ni dandeenya. Hiriira nagaa Oromoon keenya nagaa qe'ee manaa ba'ee kanarratti warri nagaa Oromoo fi Oromiyaa booressuuf qawween biyya keenya qabate guyyaa tokkicha keessatti lubbuu Oromoota 75 galaafatee jira. Kanneen kuma hedduun lakkaawaman ammoo madaanii jiru. Manneen hidhaa Impaayerettii kan durii caalaa hidhamtoota Oromootiin dhiphachaa jiru. Kana yaadachuuf ji'oota 9 darban kanneen lafee keenya ta'ee kana fudhachuun bulguuwwan addunyaa kanneen investoroota jedhamaniif fire. Kan ofii fudhachuun uummata keenya gabbarummaa warra Minilik sanallee dhawwate. Gabbartichi durii sun lafa abbaa ofiirraa buqqifamu achumarraa taa'etoo nafxanyoota gabbara. Amma garuu Oromoon qawwee araddaa ofiirraa buqqifameet ari'amaa jira. Kana malees har'a lageewwan haroolee fi haroowwan Oromiyaa summeeffamaa jiru. Daggalii fi bosonni Oromiyaa ciramanii mancaafamuun biyya abbaa gadaa fi haadha siiqqee lalisaa fi jiidhaan sun gara gammoojjummaatti geeddaramuuf deemaa jira. Uummanni Oromoo fi kanneen biroo isaan magaalaawwan Oromiyaa keessa jiraatan gixaananii argamu. Ginni bittee Tigraay kun isa akkanaa kanaan misooma jedha. Impaayerettiin uummanni kitila 20 yookaan miliyoona 20 ol ta'u beelaan harca'uu keessatti guddina 111 galmeessine jechuun addunyaa sobaa jira. Biyya warra wayyaanee kanatti sobatu misoomaa fi guddina ta'uun dhibbantaa hedduun guddachaa akka jirus ni beekama. Uummanni Oromoo abbaan firaa fi abbaan nagaa kun daangaa ofirraa tarkaanfachuun biyya nama hin qabaanne mirgaa fi haqa nama hin sarbine yeroo ginni bittee Habashaa uummata Tigraay beelaan fichisiisuu san Oromiyaan keenya afaan ofirraa fudhachuun waan qabuun isaan gargaaraa ture. Yommuu faashisistichi Habashaa kan Mangistuu Hayilamaariyaam jedhamu uummata Tigraay beelaa fi waraanaan lafarraa harcaasaa wanni Tigraay irraa argamu chookkii takkallee bituu hin danda'u jechuun uummata Tigraay arraba isaa addaggeessanii madeessu iyyuu uummanni Oromoo aariin waxalamaa waan qabuun Tigroota deeggaraa ture. Maarree har'a dubbiin garagalchoo taatee dureewwan Tigraay waa citiitti nyaatan caccabsaa harka laatee sana nyaachaa jiru. Obsis daangaa qaba. Uummanni Oromoo obsa qabeessii fi abbaan keessummaa kun dhiibamee hallayyaatti darbatamnaan karaa nagaatiin ol jechuun baatiiwwan 9 guutuu fincila dachee sochoosaa jira. Qabsoo bilisummaa fi walabummaa isaarraa karaa nagaatiin adeemsisuun addunyaa irratti of beeksisee argama. Qeerroolee fi qeerrattiin illee Oromoo harka ishee lamaan adda ofirra kaa'uun qoma ofii diriirsitee qawwee agaazii dura dhaabbattee ni jirti.
malli oromtittii baldaa baareentuu yookaan argeessan ishiin agaasicha ishiitti afaan qawwee qabisan quba ofii itti qabaa yoo dhiira taate lapheen tiyya kunooti xiyyiitii kee natti roobsi jettee san agarree miti intala Oromoo ishee muka mooyyeetiin rukuttee agaasirraa kilaashii hiikkatte san ni beekna miti. Kunoo onneen biiftuu hamuusaa fi onneen warqituu libanfaa deebi'aa jira. Baatiiwwan sagalan guutuu qabsoosaa karaa nagaa deemsisuun biyya lafaa irratti of beeksifannullee dhumaatiin namoota keenyaa inni gaafa guyyaa 6 bara 2016 ta'e kun akka qabsoodhuma isaa karaa nagaa caalaa adeemsisuun nu hin baafne sirriitti ifa nu taasisee argama. Warri wayyaanee sammuu dhabeeyyii fi garaa bineeyyiiwwan kun dirqamuudhaan gara qabsoo hidhannootti nu dhiibaa jiru. Erga isaan qawwee fi eeboo barbaadanii sabni Oromoo kana isaan badhaasu malee ilmaata biraa hin qabu. Kana jechuun garuu qabsoo keenya isa karaa nagaatiin adeemsisaa jirru ni dhaamna jechuun miti. Qabsooleen karaa lamaaniin adeemsifaman kun wal jajjabeessu malee kan wal laaffisanii miti. Amma uummanni Oromoo waan sodaa jedhu san boolla qotuun awwaallatee jira. Karaa maraan wal gargaaruu fi walirratti du'uuf kakuu waliif seenee jira. Addaan qoodamuu fi walitti ka'uu keessatti dhiigni Oromoo akka galaanaatti lola'ee lafeen dhalawwan Oromoo bakka qoraanitti turraa'ee argama. Ji'oota 9 kanneen keessaa dhalawwan Oromoo 750 faashistoota wayyaaniitiin galaafataman. Kan biraa fi dubartiin Oromoo ulfi baatii 8 mucaan waggaa 3 fi jaarsi waggaa 80 loltuu wayyaanee kan agaazii jedhamuun galaafatamaa jiru. Baatiiwwan 9 kanneen keessaa wayyaaneen nama hiriiraa fi fincilaa bahe callaa tokko otoo hin taane nama gabaadhaa galu, hamaamota cidhaaf deemu, ijoollee horii tiksituu, daa'imman odoo dhayii keessaa taphattuu fi itti dhukaasuudhaan galateeffattee jirti. Bineensummaa fi garaa jabina dureewwanii fi loltuuwwan wayyaanee kanaa arguu dhiisiitii dubbachuuf illee kan hedduu nama suukkanneessudha. Mee yaa Waaqi ilmi namaa akkanatti gara bineensaatti of geeddaraa? Akkanatti sammuu isaa kan Waaqni itti yaadu badhaase kan gara horii sammuu maleeyyii ta'anitti jijjiirta. Amma jarreen kun akkanatti Oromoos, Sumaalees, Amaaras, Anyawaakis uummattoota laga Oromoo fi uummattoota Sidaamaafaas gorra'aa dhiiga isaanii lolaasaa. Mee yaa Waaqi ati argi. Dur eeyyee waggaalee 30 dura naazichi gurraachi kan Minilik lammaffaa jedhamu meeshaa waraanaa kan ammayyaa humnoota Awurooppaa hoggaasanii Biriitaaniyaa guddoo, Faransaay, Xaaliyaa fi Ruushiyaa irraa tuullaan argachuun dabalees leenjiftootaa fi gorsitiiwwan faranjii fidachuun waraana ofirraa ittisaa Oromoon waggaalee 30 guutuu adeemsisee booda biyya keenya qabachuu danda'e. Booda lafee Oromoo ta'ee uummata keenya irraa sarbachuun Oromoo fi uummattoota kibbaa gabbarii taasifate. Gabbarrii fi gabrummaan obbolaa lakkuu ta'an. Kan nama dhibu warri wayyaanee kun har'a biyyarraa ari'atee argama. Maarree nuti bosonaa fi daggala Oromiyaa cufamanneen taasifannuure. Leencotaa fi qeerransoota Oromiyaa hiriyoota godhannuure. Laquudha otoo nuti lubbuun jiru Oromiyaan biyya Bakar Waaree fi biyyi Leenjisoo Diigaa, biyyi Laansoo Halloo fi biyyi Abishee Garbaa, biyyi Waaqoo Guutuu fi biyyi Taaddee Birruu, biyyi Maammoo Mazammirii fi biyyi Magarsaa Barii, biyyi Elemoo Qilxuu fi biyyi Garasuu Bukii warra qawwee caalaa yaadaan bulu kanaan hin fudhatamu. Tokkummaa keenya alaamana akka sibiilaatti cimsachaa, Oromummaa keenya akka odaatti galifachaa, kan ammaa caalaa ijaaramnee wal ijaaraa, hidhannee wal hidhachiisaa karaa qabsoo bilisummaa keenya sirriitti qabannee garuma fuulduraatti xuurra. Akkuma gootichi keenya jaarraa abbaa gadaa jedhee san bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa akka du'aa waan ooluu danda'u miti. Gaaraa daakaa ol jechuun haasofchuun injifannoo uummata Oromoo horaa oolaa. Ijoolleen biyya keenyaa yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Eessatti beekti lukkuun bakka joobirrii oolu bakka joobirrii oolu.
eessatti beetti gadeen bakka dirritti gooluu bakka dirritti gooluu ni fayyisaa fayyaa namaa wallaanee madaa namaa wallaanee madaa namaa lubbuu du'an oolanii seenaa ofii tafanii seenaa ofii tafanii shufeerichi maal godhi xayyaaraa qilleensa tolkaachisa xayyaaraa qilleensa tolkaachisa injifannoon galuuboo baraanaa himimmaan si boolchisa baraanaa himimmaan si boolchisa fayyisaan fayyisumaa kamiila lamaan arigee qabu kamiila lamaan arigee qabu dhabeessa lubbuu lamaa kangoora dhiyaa'ee laphee qabu kangoora dhiyaa'ee laphee qabu. Yesayo yagare gabare alaschilenyale aldekmalengri ምናገር አለና ዛሬ በድል ገባለው ነፃነት ቢኖረኝ መች ሰደዳለው አለገና አለገና ገና አለገና ገና አለገና የፈይሳ አለገና ገና አለገና ገና አለገና መች ተወርቶ አለገና ገና አለገና ገና አለገና ይደገማል እንደገና ገና አለገና ገና አለገና ያ ፈይሳ የኛ ጀግና ገና አለገና ገና አለገና ታሪክ ሰራ እንደገና ገና አለገና ገና አለገና 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 ገና አለገና ገና አለገና Ijoolleen biyya keenya yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duulle yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti eessatti beetti lukkuun bakka joobirri ooluun bakka joobirri ooluun eessatti beetti gadeen bakka dirritti gooluu bakka dirritti gooluu ni fayyisaa fayyaa namaa wallaanee madaa namaa wallaanee madaa namaa lubbuu du'an oolanii seenaa ofii tafanii seenaa ofii tafanii shufeerichi maal godhi xayyaaraa qilleensa tolkaachisa xayyaaraa qilleensa tolkaachisa injifannoon galuuboo baraanaa himimmaan si boolchisa baraanaa himimmaan si boolchisa fayyisaan fayyisumaa kamiila lamaan arigee qabu kamiila lamaan arigee qabu dhabeessa lubbuu lamaa kangoora dhiyaa'ee laphee qabu kangoora dhiyaa'ee laphee qabu. ሞልቶኝ አያምረኝ መኪና እንቅልፍ ያሳጣኝ የህዝቤ ጭቆና ይነጋል 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 አይመሽም ቆርጠን ተነስተናል ወደ ኋላ አንልም አለገና አለገና ገና አለገና ገና አለገና የፈይሳ አለገና ገና አለገና ገና አለገና መች ተወርቶ አለገና ገና አለገና ገና አለገና ይደገማል እንደገና ገና አለገና ገና አለገና ያ ፈይሳ የኛ ጀግና ገና አለገና ገና አለገና ታሪክ ሰራ እንደገና ገና አለገና ገና አለገና 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 ገና አለገና ገና አለገና Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Turtiin waliin gootaniif galanni keessaan bilisummaa ta'u isiniin jechaa sagantaa biraan hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.